السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو فجمتوتا في هرترتوتا أم خالد أني جرعت بقى جرعتني هالشمال كفوني أمة جاللة كم نجا جرتني فياك قلت الحمد لله نجا كوتي صباح الخير سنين جنة لكم جرتني نموما فياك قلتني يا جماعة سنين جاي مسلمة يا جالتا ما في كبجما يا جماعة باقيتني سنين جدا بولين تيتوني اللي بقر آل سنجاي سنين جدا هندي كيسني يبقى زرعتني لين جرفون والحمد لله كنا ما كنا على جرح إثيوبيا فكذا سنبت تشو يتبقى ما كمان كاسي كليس فيديو مرة Odumaa haasayaa jiru ani ifaan aduun bayaa jirti toora sa'aatii 5 Itoophiyaatti sa'a 11 jechuudha. Ani bilbila fuulan argu edaa bilbilli ifaa fixxe daqiiqaa 2 moo meeqa yoon haftu jalaa cufatte. Achumaan bakka aareetti dhiise viidiyoo san maraa jirullee achumaan kalaas. Waraabbataa jiru na jalaa cufatee deebi'ee waraabne. Aaruwan jedhamtu akkanatti dhuftee miira keessa galee kalaas dhiisee achumaan kaleessa viidiyoo keessoo gadi lakkifatee hafee isiniin jedha. Ani haa jiraatu baga jiraattanii har'allee dhufee jira. Turullee inumaan dhufaa isiniin jedha. Akkasi wallaahi waan garaana nyaate takka qabadhee dhufe. Garaana nyaate baay'ee. Daa'ima xiqqaa kaarra taa'ee daa'ima daa'ima qabatee kadhata. Jiruu biyya keenyaa jechuudha. Jiruu biyya keenyaa. Innuu daa'ima qabatee kararra taa'ee kadhata. Jiruun Itoophiyaa tuni hiyyeessas dureessas hunda wal qixxeessite haftaamii fi kan waan qabne illee tokko ta'e. Subhaanallah. Maaliifuu haftaam illee taqabu sana akkasitti fayyadamu dhabe. Dalagatuu hin danda'u. Yoo dalagate qixxee osoo hin ta'in harka irra guddaa mootummaaf gala. Amma daa'imni kun sadarkaa amma jiru kanaan jechuudha. Gizee ammaa kana akka silaa fiigee kolfee taphatee bashannanee galu. Garuu immoo waan jiruu biyya keenyaa ta'eef waan nyaatu dhabee yoo daa'imni xiqqaan kun karratti bahee daa'ima kana ofirra kaa'ee ciisee akkatti inni garaa qabatu kun silaa dhiisa yoo xiqqaan. Rafee jira hin gaggabee jira Allahu a'lam miiqiqqootti jira waan ta'eef jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko ulfaataadha. Jiruun biyya keenyaa baay'ee tokko ulfaataadha. Hin beeku maal akka jedhu hin beeku. Wallaahi daa'imni kun hedduu tokko garaana nyaate. Hedduu tokko waan biraa dhabee ilmi namaa jechuun wallaahi waan biraa dhabee osoo garamaa beela'uu baate. Bakka waan biraa dhabee gara ofiitti osoo beela'uu baate nyaatee dhugee jiraate. Tanuma bichatu na gaddisiisan akka maratti jechuudha. Garaan kun jechuun wanni akkatti nama oofu irra guddinni garama dalagateetuma nyaatumaaf osoo garamatti waan nyaatan dhabuu baatanii. Margaa jirtan obboleessi keenya kun kararraa fuudhee makiinaa keessa seensisee deemanii nyaata nyaachisee rabbiin isarraa jaallatu. Rabbiin isaaf haa ta'u wallaahi hedduu tokko na gammachiise. Kuni baay'ee warra ammaa ol ba'ee miidiyaa kanarratti kuni mul'atee jira. Kan miidiyaa kana duuba jechuun rakkataa jiru meeqaa kamtu jira. Haadholiin teennaa, abbootiin teennaa nama meeqaa kamtu beela'ee rakkataa jira. Nageenyaaf hin jiru, wanni nyaataniif hin jiru, jiruun qaalofte. Yaa jiruu Itoophiyaa. Yaa jiruu Itoophiyaa. Wallaahi odoo nageenyummaan jiraate karra deemanii kadhatanillee jiraatuu danda'an. Garuu amma akkuma argaa jirtan manguddoo meeqa mana isaa keessaa giddiidhaan harkisanii baasanii tumanii wanni ba'utti waa meeqa nama godhaa jiran. Dararrii meeqa gidiraa meeqa uummata keenyarraan gahaa jiran. Akkasuma obboleessi keenya kun nyaachisee obaasee
tabsiisee uffatatti jijjiiree nama biraa fakkeessee biyya daa'imman nama biraa fakkeessee as baase jechuudha. Yaa Rabbi jiruu teenya nurraa jijjiire. Wallaahi al-aziim. Jiruu teenya Rabbi nurraa haa jijjiiru obboleeyyan tiyya. Biyya keessa jiraatu dadhabnee biyya amballee jiraatu dadhabnee haalli jiruu biyya ambaa kunillee baay'ee ulfaataadha. Akka durii miti biyyi xarawaa kunillee duraan biyyi xarawaa rahmata namaa kooti waliif jechuun waliif sodaa wayii qabdi. Amma garuu wanni akkasii hin jiru. Duraan namaaf yaadanii. Amma waliifuu yaaduu dhiifte jaratteenu. Waliifuu yaaduu dhiifte. Biyyuma hunda jechuun bakka biyyitee addunyaa qabdiif xiqqishoonni jetti malee. Sagalee simbirroo caqasaa akka isiin das nama jettu. Ciu jettu das na jedha ganama. Akkasii namni waliif rifatuu dhiisee waliif na'uu dhiisee biyya keessas ta'ee biyya alaa akka dur rakkataa gargaaruu dhiisanii biyyi xarawaa tuni duraan nama rakkate wallaahi karatti jechuun duraan nama lukaan karaa deemu biran taran inshaallah taaksii fuudhanii bakka itti barbaadde sassi geessanis bira taran gizee duraanii jechuudha. Amma wanni akkasii hin jiru wallaahi rabbummaa namrii jabaate kun hin faalaafis badii kenna laalee rabbi nutti hin dallanini akka isaa akka badii kennati wallaahi salaaqaata dhumanne garuu rabbiin harka nurra qabaa jira. Inni dandeettii isaatiin rahmata nuu godhaa jira. Yaa Rabbii kiyya beelaa hunda beela baasi wallaahi laazim ani waan haga jechuun nama beela'ee arguu dadhabu takka hin qabu. Waan haga nama beela'ee arguu dadhabuu takka qabu jechuun bakka ani hin jiraayi. Amma daa'imman tanan irratti si yaase uffataaf miti. Uma garatti hin nyaannu dhabne jedheen. Waan nyaannu soqatuuf dhufne jedhe. Mee amma sa'aatii kanatti inni nama eessa jiru nama bashannanee kolfee taphatee ay jiru. Alhamdulillah ala kulli haal. Akkasuma asumaan warri Qootar Dohaa keessa jirtanii imbaasii kennallee beeksisa maxxansee jira. Qootarillee nagarii kaasaa jirti. 15 darbe keessa warri waraqata hin qabne mastaqaqaa godhaa manaamin jedhanii dubbataa turanii. Amma immoo karaa itti uummata sodaachisaniin yaada biraa baasanii gadi dhiyeessanii jechuudha. Dawla irraa waatanii karoora guyyaa guyyaan baasti jechuudha. Akkasii warri waraqaa hin qabne as keessatti wal fuutanii as keessatti waraqaa seeraan alaa hin qabne ilmoo dhaluu maafii jedhani. Hormaata nu kutuu jedhani. Hormaata nu kutuu jedhani qixaatii waggaa 3 jedhanii hidhaan. Warri ilmoo qabdan dhaltanii as keessaa qabdan lafaa as keessaa wayaa jedhaa jirani. Kanallee asumaan gara keessan sheer isinii godhaa narraa bitadhaa gatii ittiinii isiniin jedha warri Qootar Dohaa keessa jirtanii. Rabbiin amrii jabaatte kundi nuuf haa laaffisu obboleeyyan tiyya wallaahi hedduu ulfaataadha. Garuu jechuun gama tokkoon badii biyya rabaa kana keessatti ijoolleen teenya dalagaa jirtu. Wallaahi rabbiin akka ofiitiin akka kenna miti akka isaatiin nu jiraachisaa jira. Badii kennatti jechuudha. Waa meeqa dalagaa jirraa, waa meeqa balleessaa jirraa, harkaan akka balleessinu, arrabaan akka balleessinu, ijaan akka balleessinu waa hedduutu jira. Garuu inni badii sana hunda dhiisee rahmata nuu godhee nu jiraachisaa jira. Akkasii obboleeyyan tiyya kun rakkatee mana xalabaatii baya. Kun janaajanii mana xalabaatii baya. Yoo achii gabbayani wanni dalagamaa jiru waan biraa. Akka dalagaa biyyaa dhufe dalagaa ofii dagate. Amma akkasitti kun karoora nutti baasanii karoora yaanii ta'a isaanii hin taatu rabbii malee garuu akkatti nu eegaa jiran kaa'e akkasii obboleeyyan tiyya of eegaa isiniin jedhaa. Warri sagaleen Khaalid maal taate riba keessa haasaa jirte danna kolfa jirtanii dhiyootana. Ani sagalee tiyya taati hangaa kiyyatti lallabeetu haasaa jira. Waa viidiyoo marataa jiru kana irraan bahine bilbila kee ta'uun oolu baay'isawee. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan tiyya galatoomaa kabajamaa warri maatii nuuf hin ta'in maatii nuuf tayaa asumaan nu jajjabeessaa isiniin jedha hedduu galatoomaa obboleeyyan tiyya isin jaalladhaa na jaalaa rabbiin isin haa jaallatu isin kabajaa
Thank you so much isiniin jedha.